ya saba Fechanu suba Dukki akka jarre Walirratti barre Ya saba Fechanu suba Dukki akka jarre Walirratti barre Ya shimala michuna bagana kode barbatu narku sarana Ya shimala michuna bagana kode barbatu narku sarana Ashama harka fana dhaggeeffattootaa fi hordoftoota qophii bilisoo TV hundi keessanuu ashama isin jenna qophii bilisoo TV kutaa lammaffaa isaa qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya qarraa wajjin turtii gaarii marii keenya itti fufa isin jenna. Galatoomaa nu waliin nu faana tura isin jenna. Akkasumas haalli marii keenyaa akkuma kutaa tokkoffaa hordofaa turtan kutaa lammaffaanis itti fufaa mariin keenya qarraatis haala Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru ilaalchiseeti akka nu faana turtan asumaan kabajaa fi jaalalaan isin beeksifna. Meegaa dhibba roorroo nu deebitee jirtanii marii sagantaa teenyaa kutaa tokkoffaa isa dabarsinee waliin amma kutaa lammaffaa irrattis nu argamtanii jirtanii. Meeqa akkuma beekamu haalli Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu ilaalchisee akkuma kutaa tokkoffaa waliin mari'annee achumarraa eegalla. Haalli ammaan tana Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu ilaalchisee wantoota irraa nu eertanis ni jira. Ka amma tana yeroo ammaa tana keessattuu yeroo ammaa tana deemaa jiru maal fakkaata haalli Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru. Isa juugaafii tokkoffatti si deebisaa bagara gahaan dhuftanii jira kutaa lammaffaan waliin qooddachuu keessaniif galatoomaa isiniin jira. Isin galatoomaa. Haalli yeroo ammaan tanaa keessattuu burraayyuu irra gaggeeffamaa jiru keessattuu waliigaltee qabsoon waggaa dheeraadhaaf adda bilisummaa Oromoo turte uummanni Oromoo akkuma waliigalaatti qeeroon bilisummaa Oromoo godhaa turteen odoo jaalateen ta'in duranis mootummaan Itoophiyaadha. Qabsoo karaa nagaatiin gaggeessina jechuudhaan gara Eertiraa deemee adda bilisummaa Oromootii waliin waliigalee ture odoo jaalatee odoo hin ta'in. Garuu addi bilisummaa Oromootis ta'e uummanni Oromoo abbaa biyyaa abbaa haqaa waan ta'eef waliigaltee isaan jaansan ittis ni amanan garuunfee ta'inuu taanaan abbaa biyyummaa isaanii falmachuudhaaf waan itti amananiif jecha waloodhaan waliif galanii gara biyyaa waliin deebi'an. Inni garuu mootummaan Itoophiyaadha shiraaf malee waliigaltee gartee adda bilisummaa Oromootii waliin godhee akka silaa jeesan hojiirra oolchuudhaaf itti ulfaata duraanuu sooba malee garaa isa dhugaa garaa keessa jiru miti jechuudha. Ammoo inni buraayyuu irra gaggeeffame akka gartee waliigaltee san waliigalteen adda bilisummaa Oromootii waliin gartee yeroo saniif Eertiraa keessa godhamte akka waan bakka hin jirree fi akka waan gartee sobate filannoon gartee fuulduraalleen filannoon fuuldura hajjaanilleen isa sobaa akka ta'e gartee akka filannoo sobaa ta'e mirkaneessaa jechuudha. Inni lammaffaa ammaas hanqa dandeemetti dhiibbaan gargaraatiif rakkoo ajjechaa fi hidhaan reebichi amma keessattuu naannoo waajjirri adda bilisummaa Oromoo banamaa jiru kanarratti mootummaan humna isaa ergee rakkoon akkanaa taane ittiin uumaa jirtun adda bilisummaa Oromoo koo dogoggorsiisee maqaa silaa filannoon hin jiru filannoon isaanii filannoo sobaatii isuma sobaa kana keessa akka uummanni adda bilisummaa Oromoo gufatee keessa utaalu godhuu yaaluu eega isaan keessa utaalan ammoo shiftaadhaa jedhee maqaa kanatti moggaa ture kun kaayoo isaati. Garuu adda bilisummaa Oromoo abbaa haqaa abbaa biyyaa waan ta'eef jecha gonkumoon inni fedhee yoo dhufe kaayoo isaa qabsoo gara nagaatiinis ta'e gara irreetiinis bira jira qabsoo isaa itti fufa. Yakki amma buraayyuu irra gaggeeffame kun qabsoo uummata Oromoo silaa namni tokko kan biyyaa fi saba isaa falmachaa jiru tokko wareegamiis waan jiraati. Wareegamuun biyya ofii irratti nama boonsa malee xiqqollee nama gaddisiisu namallee hin yaachisu jeetiin yaada. Inni biraa ammoo wanni gara Oromootiin baay'ee ulfaataas ta'ee baay'ee nama yaachisu odoo naannoo tokko irratti duulli duguugaa sanyii bal'inaan gaggeeffamaa jiru
sabni Oromoo bal'aan akka kutaalee garagaraatti qoqqoodamnee duraanuu jirutti qoqqoodinsa siyaasaa odoo hin ta'in kutaan Oromoodhaa kutaa 11 ture. Isa kanarraa amma fakkeenyaaf duulli duguuggaa sanyii baay'inaan naannoo hanga tokkorra gaggeeffamaa jira. Keessattuu gara dhihaa Boorana Gujii gara Shawaa kanaa illee baay'inaan babal'achaa jira. Waan kana kan babal'isaa jiru qaama mootummaati. Isa qaama mootummaatiin gaggeeffamaa jiru kana keessattuu waliigaltee gartee waa'ee gara filannoo kan akka bakka hin jirre hubachii saba amansiisuudhaa fi inni kun akka filannoo sabaa ta'e ifiifis ragaa fi ba'ee jira. Addi bilisummaa Oromoo kanaaf jecha hin dogoggoru. Uummanni Oromoo bal'aan qabsoo isaa akka silaa dandeemetti illee galmaan ga'uu baatu dhiibattee sidaa'uu qabsoon saba bal'aadhaa karatti hin haftu galma geessiyyeetii yaada. Kan rakkoon garaagaraa irra geessees ofsaa qabsoo teenya fuuldura akka tarkaanfachiifnu. Kanaaf yaadni keenya kan uummata keenyaaf dhahamu. Egaa galatoomii akkuma beekamu wanti ati maantana asirratti nu kaaftee qaama adda bilisummaa Oromoo kana dhiibee bifuma danda'ameen qarma nagaatiin ta'ee qarmatti walii galama kana keessaa utaalchisuu barbaadu hedduutu jira. Qaamonni gartee bifa kanaan adda bilisummaa Oromoo dhiibee jechuun karaa hin taanetti ceesisuuf yookaan oofuuf tattaafatu kun qaama mootummaa ta'us asumaan nu beeksiftee jirta jechuudha. Haa ta'uuti bifoota akkamiin adda bilisummaa Oromoo dhiibnee baafna isa jedhamee yaadamee kan jiru bifa kamiin dhiibuu akka danda'anii fi dhiibbaan adda bilisummaa Oromoo irratti bifa kamiin adeemaa jira. Mee bifoonni ittiin dhiibanii waan kana keessaa utaalchisuuf warroonni kun yaalan akka nu ibsitu barbaannaa jechuudha. Uffadhu asirratti egaa dhaabni dhugaadhaan duraanii uummata Oromoo bal'aadhaaf quuqamee umrii isaa guutuu eega qabsoodhaaf muratee gara alaa gara bosonaa galee umrii nama tokko lakkoofsee jira. Kanaafuu mootummaan gabaafatan illee ni beeka. Addi bilisummaa Oromoo malee qaamni biraa akka hin jirre qaamni isaa baafatootu. Kanaaf dhiibbaan inni isaa mootummaan akka hin deemetti adda bilisummaa Oromoo irratti ittiin godhuudhaaf yaalaa jiru. Saba isaa saba dhaabni kun dhaabbateef miidhaa garaagaraa irra gaggeessuu fi ajjeechaa reebicha hidhaa dura duguuggaa sanyii bal'inaan irratti banuu fi hanga keemikaala addaa kan dura duguuggaa sanyii kan addunyaan beektu keemikaala ittiin fokkisaadha. Naannoo Oromiyaa irratti bal'inaan roobsuudhaa fi kan miidiyaan garaagaraa illee rakkoo mootummaan uummata Oromoo bal'aa irra gaggeessaa jiru kan miidiyaan garaagaraa illee gabaasaa jiru kan addunyaanis itti amantu. Kana waan ta'eef dhiibbaa hagana baay'atu kana saba Oromoo qofarratti waan gaggeessaa jiruuf keessaa utaalchisuudha. Inni filannoon kun filannoo sabaati. Filannoo maal keessaa maqaa dhiibbaa garaagaraatiin utaalchisee maqaa addaatti moggaasuudha. Walumaa galatti aarsee karaa hin taanetti ceesisuuf wantoota garaagaraa hojjechaa jiraachuu isaatii fi akkasumatti aariidhaan akkuma duraanii biyya keessa agartee karuma bosonatti akka fincilanii deebisaniif yaalii geggeeffame jechuu keetii galatoomii. Mee kanarratti hangafa Firanqalloo yaada dabalataa yoo qabaate. Yaada dabalataa kan hin qabu mootummaan kun gaafa addi bilisummaa Oromoo shiftaa miti shiftaan nuyi jeesuni duriis ka warri addi bilisummaa Oromoodhaa shiftaadhaa jee isaanuma kabiraatii miti. Mootummaa haree dhalatee miti. Mootummaa sanii bara. Kanuma shiftaa jechaa ture addi bilisummaa Oromoo shiftaa miti jedhe. Dhugaadha. Mootummaan kun shiftaa ta'uusaa miila namarraa cidhaa ture isa. Kanama hidhaa ture isa. Ammallee nama hidhaa jiru isa. Miila namarraa cidhaa jiru isa. Artistoota tumaa jiru isa. Amma kalee waan ta'e gartan boosattiidhaa fi dura yutti kana godhe eenyu mootummaadha. Mootummaa kalee suni kabiraatii mootummaan kun mootummaa addigiraatitti ijaaramte suni. Oromootti eebi'alleef tolfate sun gartee yaadi tolfate sun sanuma malee kabiraa tokkollee hin jiru ni beeka. Uummata kanaaf uummanni Oromoo soomuun yeroo hannuufiin
yeroo kanaaf jechuun gommaa jalatti haa qabnu miilatti haa jala qabnu jechuun aktivistoota hedduu ni ajjisa. Amma barruu namummaa ijaarama amma barreesse sanillee hedduu fudhatama hin qabne. Maal jee barreesse wanni sannoonni mootummaan kalee buraayyuu fi bosatti hidhatti godhe suni waan sirriidhaa miti uummata akka fincilsiisuudhaaf waan godhamee filannoo tana gufachiisuudhaaf jeema. Wanti buraayyuu filannoodhaaf tana gufachiisuudhaaf je filannoo tana inni yaaddoon isaa filannuma tana ceesisuudha malee lubbuu uummataa irraan kaayyannee jechuudha. Lubbuu namootaa watakkallee maaliif qiiloo afur dhaquudha malee filamee akkanaan dhaqaa qiiloo afur jirtu kanaan qiiloo afur osoo namni dhumaa jiru osoo lubbuun namaa waa jirtu osoo kutaan takka miidhamaa jirtu osoo gindi tokko miidhamaa jiru kuni filmaannee hin jiru. Kana uummanni Oromoo dammaquudha qaba ka'uudha qaba falmachuudha qaba hin jirtu waajjirriinis boruun cufamaa bara waajjirri banamaa jiru kun boruun akkanaan yoo hatti fufutee ni cufama. Meejaala Oromoodha hidhamaa jira. wanti buraayyuu irratti ta'e hajjattu kana wanta buraayyuu ta'e Jawaar Mohaammed yaadarra kennatee wanti kun ficcila kaasuuf filannoo tanaaf gufuu ta'uudhaaf jee isa barreessa hajjattu kanatti deebinaa jechuudha. Wanti kaleessa buraayyuu ta'e akkuma beekamu sooshaal miidiyaas FB irrattis argaa turre dhuguma waan kana wanta jaanii bira dabruu osoo hin taane gocha suukanneessa akka ta'e hubataa jirra jechuudha. Kanaaf wanti san osoo hin jaabne maaltu ta'e buraayyuutti kana. Buraayyuutti uummata nagayaa artistoota qeeroo poolisoonni akkan ta'anitti tumanii jechuudha. Riibicha irra geggeessan jechuudha. Artistoota Poolisoonni tumu kunoo poolisoota bilisiginnaati gaa. Poolisoonni bilisiginnaadha Oromiyaa keessaa maqaa. Hanuutuuf nama tumuusani. Hanuma mootummaati. Abiraa hin jiru. Poolisoonni naannoon Oromiyaa poolisii kophaa qabdi. Bilisiginnaa tana inumaan beenyuu bakka isiin qabdu waan amma akka kiyyatti bilisiginnaa wanni jaamu kun lafa inni qabu hin beeku. Naannoon Oromiyaa Oromummaan bultii duriis pirezidaantii naannoo Oromiyaa janiin maqaa jiraatus gubbaadhaa ajajitti kennamee gartee uummata raggacaa jiraatanis uummata akka fedhanitti daasaa jiraatanis mootummaan kanuma naannoo Oromiyaa beenyaa poolisiinis poolisii naannoo Oromiyaa beenyaa jechuudha. Poolisiin biltiginnaa jedhamu biltiginnaan turuu maalii hiikkaan isiinaaf hin galu. Waraanni naannoo Oromiyaa jedhamee ijaarame kuni waraanni Oromoo eegu waraanni maali akka ijaaramuuf maali? Biyya eeguuf Oromoo eeguuf miti. Waraanni wanti ijaarameef kan mootummaa kana aangoo mootummaa qofa eeguudha malee uummata eeguuf miti. Wanni beekuu qabdu. Waraanni naannoo Oromiyaatis waraanni federaalaatis kan ijaarameef uummata Oromoo fituu qofa. Aangoo mootummaa qofa dheereessuu qofa. Kana beekuu qabda. Walumaa galatti waraanni kaleessa yakka raawwate yookaan artistootaas akkasumas uummata irrattis baninsa waajjira booseetti dabalatee gartee jiila abaa karaa deemuu irrattis gocha hamaa raawwatee jiru kun waraana kami? Poolisii Oromiyaati. Poolisii Oromiyaati. Poolisii Oromiyaati. Isaan kun warra dhiyoo tana biyya keessa facaasan suni. Nama 800 ijaaranii biyya keessa facaasan suni. Habiraatii miti. Haariyaa miti. Sababni rakkoo san raawwataniif hoo maali? Sababni rakkoo raawwataniif aangoo isaanii ittiin dheereffachuufi. Uummata akkam falmanne ija keessa aangoo hoggaa jennu. Aangoo hoggaan jiru kiiloo 4 san keessa turuudhaaf. Ka keessa turu Oromoodha moo eenyu? Poolisiin kun poolisii naannoo Oromiyaa. Keessa turu suni warruma sirnuma dursanii itti fufsiisuudha. Sirna dursan. Poolisiin naannoo Oromiyaati sirnuma san tiisaa jechuudha. Sanuma tiisa malee waan biraa takka tiisa uummata Oromoon tiisu. Lubbuu uummata Oromoo irraa dantaan qaban. Aangoo takkitti mootummaa. Kanaaf wabiin uummata Oromoo eenyu jetta akka wabiin uummata Oromoodha ABO'dha. ABO fi rabbii tokko qabdi Oromoon. Takka hin qabdi waan biraa. Woboo qofa jabeeffachuudha. Kanarratti yaada dabalataa jaara keessa galatoomii ibsan yookaan niteefi. Asirratti dhugaatii durumayyuu yeruma waajjirri adda bilisummaa Oromoo naannoo garaagaraa banamus mootummaan fedha qabaateetiin jaalateetiin dirqamaan banamaa jira waajjirri dhiibbaa hawaasni godhaa jiruun banamaa jira. Amma sanuu keessattuu mootummaan akka nama jaalatu hayyamoonni kanneefiif eenyu adda bilisummaa Oromoo akka naannootti eenyu deeggara. Miseensa adda bilisummaa Oromoo guddaan kaan hawaasa naannoo garaagaraa ijaaruu danda'u
isa kan waan ju'uun waajjira bansiisee eega waajjira naannoo garagaraatti ayyaanni kannamee banamee booda waajjira cufsiisuu fi miseensa naannoo sanatti gadi fageenyaan to'atee eenyu kun uummata kaasaa jiru eega dabaafate booda uummata sanii sukkaamsuu miseensa dabalisummaa Oromoo kaan ukkaamsuu waan dhaan qadeeggaraatti karaa rameessuudha qaamni isaadhaa foorshii godhuu duula duugaa sanyii kanuma gartee haala ammaa duraa gartee gaggeeffamaa jiru maqaa gartee addaatti moggaasee uummata Oromoo irra gaggeessuudha. Inni biraa waa'ee waan hidhaa fudhatte waa'ee waraana mootummaa fudhatte waraanni mootummaa qayyamu kun eega bara 1992 irraa eegalee sirna TPLF ijaarame. Waraanni federaalaa naannoo Oromiyaa naannoo Beenishaangul Maariyyoo qayyuun gonkumaa hin jiru. Yeruma sanuu yeroo akka naannoo waraanni ijaaramee kana baay'atee akka naannootti mootummaa naannoo jechuudha ijaarame yeruma sanuu humna abaa'oo kana wartee keessattuu humna uummata Oromoo wadoo waan sodaarraa qabuuf jecha uummata Oromoo kanatti laamsheessuudhaa fi waamicha garaagaraa godhee fi akka naannootti waraana mootummaa naannoo jechuudhaan ijaarratee qabaa jechuudha. Hanga naannoo Oromiyaa bira kutee hanga milishaa gandaatti hanga abbaa gandaatti qaamni ijaarameen sirna TPLF guutuun isaa maqaan oppodoo mootummaa naannoo Amaaraa naannoo Beenishaangul naannoo Hararii naannoo Maariyyoo jechuun kun maqaa daldalaati. Aangoota qarqaan qaban dirqama qaama gubbaarraa sirni TPLF qopheesse san hojiirra oolchuu qaba. Amma asirratti dhiifama. TPLF jedhamu kun galee jedhamu ganda isaaniitti kaa gandi isaanii isanis maqaleedha. TPLF erga maqalee galee har'aas tajirtu tanuma TPLF santu jira. Galee jedhamu TPLF. Mootummaan kalaas mootummaan amma kun kan jijjiiramaatii janiiti warroonni oofanis ni jira jechuudha. Dur dhugaadha akkuma beekamu kan diriirsee jiru caasaalee gubbaa hanga dakaa ka ajajaas kennuu danda'u TPLF dhugaadha. Har'a immoo TPLF dhagaan galchanii maqaleetti. Amma ka jiru immoo ka Oromootii jechuu jiran. Kanaaf har'aas tanumatti caasuma TPLF ilaa dakaa gattarreesse santuutu dalagamoo ka jijjiirama jedhanii deemu kanaatu dalaga. Dhugaadha galatoomee asirratti afaan jiru bira malaan dhungatanii dhugaa jiru bira osoo dubbatanii jiran akkasuma sirni jijjiiramaa fi micciiramaa fayyamu kun mootummaa sirni ihaadii yookaan TPLF kun yeroo duraan goorraa ka'uudhaan qajaanoitti mootummaa Habashaa mootummaa gabroonfataa ilmaan Oromoo gaadheeraa gabroonfachaa ture kun tokkichaan isaa kan filan aangoo karaa nagaatiin waliif gadhiisan jiru hundi isaadhaa afaan qawweetiin. Yaadi yookaan sirni TPLF afaan qawweetiin guutuu biyyaa kan dhuunfachuu danda'e. Afaan qawweetiin ilaan qarra biyya bitee akka barbaadee jiraachaa jira jechuudha. Mootummaan jijjiiramaa lakki sirna sangalchineeti sirna TPLF sangalchineeti ammoo nuti mootummaa jijjiiramaati warri kun biyya tan cabsee dhiigaan qabate laata waraana kamii waraanni isaan qaban aangootan qaban. Dirqama jira bakka bu'anii fincila deemu jiru wartee fincila maqaa Oromootii fi maqaa garaagaraatiin gaggeeffamaa jiru kana dura dhaabbachuu dadhabbiidhaanii akka duraanuu bitamtoota mootummaa naannoo garaagaraa ijaarratanii warra saba isaaniitiin cabsan duraanuu qopheeffatanii lafaa qaban isaanuma keessa bakka buusanii itti fakkeessuudhaan saba gogoomsuudha kaayyoon isaanii. Wankuma jijjiiramni dhufe hin jiru biyya keessa nama fixaa jirus TPLF. Warri immoo afaan Oromootiin dubbachaa miidiyaa irra ol ba'ee akka waan bulchiinsa harkaa qabu akka waan biyya cabsee qabatee gartee afaan Oromootiin dibbee gargaraatumaa yoo kun cuftinu dirqama sirnaa gaggeessaa jiran malee jaalataniitii miti. Kanaafuu walumaa galatti soba jechuun isaan jedhan kun walumaa galatti sirni cabeen jiru sirni sirnuma sanii jechuudha. Sirmaa jira. Yaada nuqanniteef galatoomii mee hanga babran qallu asirratti yaada dabalataa. Jibbaan nu fixee jira. Sirni jira. Osoo sirni san jijjiiramee oppiidiyoon kan aangootti dhuftu taate kan warreen miila namarraa jire warreen harma namarraa jire Geetaachoo Asaffaa fa'a to'annaa jala hojjeti. Seera jala hojjeti. Yeroo horuu nagaan taa'u jira. Ajajni malee achumarraa kan namaa jira. Ajajni Oromootiin fixan ammallee achumarraa kan namaa jira jechuudha. Osoo nagaan taa'u jiruutu Geetaachoo Asaffaadha Oromoon hidhamaa jirti.
Oromoon qulqulluu jedhamaa jirti. Barataa jedhamaa jira. Miseensonni abaa'oodhaa jedhamaa jira. Warreen karaa nagayaatiin harka duwwaa falmachaa jiru hidhamaa jira. Biyya dimokiraasii jedhamu keessatti hin jirtu jechuudha. Kuni mootummaa santu jira. Walumaa galatti sobbumanuu as garagalchanii nutti afuufan malee jarri jarumaa jechuudha. Bifuma jijjiirratan. Mee haa ta'uti dimokiraasii ja'aatis ololuun takkanii jirti. Mee dimokiraasii illee haafu ammaan tana nutti jirtu lubbuu namaatu dabru jira jechuudha. Wantoonni kalee sirna san ta'uu gochi raawwatame san daran nutti ta'uu agarra malee wanti biraa kanuuf fooyyee hin jiru. Garuu uummata keenyaaf akka galutti waan takka akka gartee uummata keenyaaf galuu danda'u takkatti yaada keenya yookaan warroota hin galiniif ibsuu danda'uu irratti mariin keenyaaf kata'ee jechuudha. Kanaaf inni kaleessa burraayyuutti ta'e san sababni inni ta'uuf maali? Amma san dura bilisoomni jedhama duraas dimokiraasiidha jechaa turan. Oromoon amma booda kan bilisoomtee jalqabaa fi biyya qabatu sanis Oromoon amma booda bilisoomtee jechaa turan. Bilisoomtee jechaa turani warri nu fixe warri gandatti nu beektu Tigiree mana keenya hin beektu. Ganda keenya hin beektu. Namni ganda keenyatti fuudhee nu guuraa ture. Firdii ajjechaadhaa dukkannaa ture. Warreen ajjecha umrii nu hidhaa ture. Eenyu? Oppidiyoodha. Warra amma jiru kana. Tanaatu amma bikka TPLF san bu'e. Ergama TPLF. Maaliif? Akka wanni Oromoo keessaa saamanis dandamatan. Akka yakka jalaa ifii bahan. Ifii bahuudhaaf TPLF kana godhaa jirti jechuudha. Oromoo nyaachisaa jirti. Oromoo olfichiisaa jirti. Taphni akka Oromoo keessa dhumatu. Booda bikkasii deebisii yoo barbaadde. Bakka duraanii. Kana godhu jiru TPLF OPDO ergamtuun isaa bakka dhiifatee tuma Oromoon cabsuudha. Hayoon isaanii. Isa kana ammee furmaanni gaa akka furmaatatti amma wantoonni tahaa jiru wantoota gaddisiisaa fi kana wantoota ammaan tana burraayyuu ta'e akkasumas naannota Oromiyaa tana keessa bakkoota garaagara tahaa jiru. Mushi kun ammaan tana waan haarawaa miti. Wanni burraayyuu ta'e kuni amma jalqabame Wallaggarraa jalqabame. Wallaggarraa jalqabame. Wali dirmadhaa Oromoodhaa wanni hunni babal'ataa jechaa turre. Huna babal'ateeti burraayyuu gee. Sababni akkamiin ta'uu danda'e ka burraayyuu kun akkamitti mee bifa kamiin ta'uu danda'e wanti eegaa hokkorri tokko hiriira bahee deemurraa ni ta'a tokkos wantootuma garaagaraarraa ta'a jechuudha. Hokkorri kaleessa ta'ee gartee hawwii kananii aartistii intala Ifinesh Kannoo aartistii yookiin qabsooytuu kabajamtuu teenya irratti geggeeffame akkasumas liji Yareed irratti taasifame san wantoonni kun wantoota fokkisaa akkasumas aartistoota biroo irratti raawwatame uummata bal'aa irrattis raawwatame namoonni san tilmaamaan wanti tokko lama FB irratti yookaan sooshaal miidiyaa irratti agarru malee wanti beekame hin jiru. Sababni yookaan sababeeffatanii yookaan akkaataan itti harkatanii waan kana itti raawwatame hoo uummata keenyaaf akka nu ibsitu asiin kabajaa si gaafannaa jechuudha. Onnidha. Anis immoo gaaffii wanni si gaafadhu karaa Wallaggaatti amma dura barattoota irratti summii facaasanii turan. Summii biifaa turan. Biifanii jiran. Finfinnee keessatti illee summii akkasumatti biifanii turan. Mootummaan amma jiru kun maali kun sababaan isaa? Sababni inni kana godheef. Inni barattoota irratti summii facaasee. Sababni inni godheef Oromummaa qofa. Qalamaa fi daftara irraa qabu. Daftaraa fi qalama malee harkaan qabne barataa wanni summii itti biifaniif maali? Kun sababni isaa waan Oromoo ta'an qofaaf Oromoo balleessuuf waan akeekkate qofaaf. Wanti biraa tasaa. Gaafa qalamfaa hidhaa jiran sanoo wanni ibidda itti fidaniif maali? Sanis Oromoo balleessuu fi wanti amma jennee tadabarte akkuma dabartetti jiraattee seenaaf kaayamtii fuulduraafis irraa haasa'uu deemna maree keenya keessatti itti fufaa gaafii amma gaafatamtee akka sirnaan nu deebiftu gaafannee jechuudha. Wanni kana dubbadheef wanni kun waan haaraa miti jechuun hundi sabboontota fixuun artistoota hidhuun artistoota tumuun
Kuni waan haaraa miti. Kanaafuu ija Oromoodhaa keessa dhaamsuun. Kanaaf falli yoo kaa'uun dhaamsi Oromoodhaaf akka Oromootti qabdu erga duuti du'a taati. Erga duuti taa'anis namarraa hin oolle karaa nagaa jedhaniis hin oolamne. Amma kanumarratti osoo falaa fi mala dura ittiin seenneen dura dhaamsaa fi kanattis hin seenneen dura gaafii biroo qabnaa jechuudha. Gaafiin birootanii nan qabu keessa takka waajjirri adda bilisummaa Oromoo inni aanaa jaldu magaalaa Gojjoo akka cufamu akeekkachiifamaa jira jechuudha. Jimmatti waajjirri banamuunis himamaa jira jechuudha. Kaan cufamaa kaan banamuun kun mee isa kanaaf akkamitti akeektaa yookiin akkamitti mee yaada kee kanarrattis akka nu kennitu barbaannaa jechuudha. Osoo tokko asiin cufamuudhaaf akeekii itti kennamee yookiin warruma isaaniif gumaachu yookiin kireessisaniifu maaliif kireessita jedhanii haadha waajjira sanii haadha mana sanirraa kireeffatanillee hidhanii 25 adabanii niin baasaa jettee hidhaadhaa bahuun wabii hidhaan akkasi akka baatallee akka fuula FB yookiin social media irraa agarrattis kanuma isiillee niin baasaa jaruma sanuu mee biyya abbaa ofiiti jechuudha beekannu kun. Akkamitti kun kana tahaa kun asiin banamuun wanti kun akkamii? Kun karaa nagayaa hajaan suni waan gufachiisu. Maali hinaaffaa adda bilisummaa Oromootiin qabani jaalalumni qabuuf kana hinaaffaa isaaniiti. Maali yoo waajjirri adda bilisummaa Oromoo bakka hunditti qabanamu ta'e filmaatas akka mo'ataman beekan. Filmaatas akka mo'ataman beekan. Akka adda bilisummaa Oromoodhaa uummata wajji wal hin garre. Akka uummata hin dammeeffanne akka uummata wajjin haasawaan goone kana godhuudhaaf isaan sodaachisa isaaniiti. Kuni uummanni Oromoo cimuu qaba kana. Didu qaba jala waajjira isaanii babbanachuu qaba bakka hundattuu. Mootummaan irraa kafaltii maallaqa babbanamuu qaba waajjirri. Waajjirri banamuun waan bareeda. Waajjirri banamuun bareeda dhugaa keeti akkuma jettu. Haalli kun cufamaa kun asiin banamuun akkamiin kun Hajima kalma baname kun yeroo lama cufame hadura. Yeroo lama cufame ammas deebi'ee baname dhugaa keeti. Ammas deebi'ee baname sabbontonni ilmaan Oromoodhaa dandeettii isaaniitiin baranii jiran ammaasi. Baranii jiran isaanii hin cufamu kana inshaallah. Inni kun bifa kamiin ilaalama? Tokko cufamaa tokko banamuun tokko banuudhaaf yeroo deeman irratti kaleessaas wanni rakkoon irra kaatee waajjira adda bilisummaa Oromoo Boosaayitti banuudhaaf adeemamu dhukkaasni hooggantoota yookiin qondaaltota adda bilisummaa Oromoo ABO fi akkasumatti hawaasa naannoo sanii warra gartee simannaaf yookaan haala waajjirri san saaqinsa isaa itti aanjessan socho'aa jiranirratti dhukkaasni baname achiin hokkarre ka'e. Osoo kun ta'uu kaanis asii banamuun akkuma jirutti nuti akka keenyatti yoo waajjirri adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu magaalaa osoo hin taane ganda baname hawwii keenyaa samilee keenyaas jechuudha. Maaliif jennaan adda bilisummaa Oromoo kuusaa seenaa Oromooti. Abbaa Oromooti. Karraa waa baratan. Karraa waa dhaalanii. Addi bilisummaa Oromoo bakka bu'aa uummata Oromooti. Isa kana itti amannaa jechuudha abbaa Oromoo waan ta'eef. Kanaaf nuti wanti barataa turres waan sirrii akka hin taane kan barsiisuu danda'u adda bilisummaa Oromooti. Inni diina waliin taa'ee barnootaan isin barsiisa jedhee viidiyoo maquma afaan Oromootiin